Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhaggeeffattoota koo akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa alhamdulillah nagaa kooti. Egaa akkuma waadaa isinii galee guyyaadha irraa jechuudha guyyaarraa wantoota haala COVID-19 irratti guyyaarraa online irratti waan maxxanfamu anis waan bira ga'ee isiniif dhiyeessaa kan jedhu amma dura dubbadheen ture jechuudha viidiyoo kaleessaa irratti haaluma sana hadhas inshallah gaggabaabsee jechuudha guyyaa hadhaa maalirra ga'eera hanga sa'aatii ammaatti jechuudha April 13 jechuudha hamma sa'aatii akka biyya lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 5:10 jechuudha akka biyya keenyaatti immoo sa'aatii 11:10 jechuudha yeroo kana keessatti hanga sa'aatii ammaa kanatti namoota meeqa dhukkuba kanaan qabamee jira jechuudha hadha coronavirus erga eegalee hadhi ji'a 3 fi guyyaa 15 jechuudha kana jechuun guyyaa 100 guyyaa 5 lakkoofsisee jira jechuudha akka waliigalaatti erga biyya Chaayinaa irraa ummatatti gadhiifame guyyaa 100 guyyaa 5 hadhi kana jechuun April 13 sa'aatii ammaa irratti guyyaa amma kana ji'a amma kana keessatti jechuudha nama meeqa dhukkubni kun qabee jira ammas immoo akkasuma nama meeqa immoo galaafatee jira isa jedhu kan guyyaa hadhaa jechuudha amma sa'aatiiwwanaatti waliin ilaallaa jechuudha inshallah egaan akkuma beekamu amma hadhaa amma sa'aatii kanaatti jechuudha akka waliigalaa addunyaa kanaatti namni miiliyoonii 1,872,549 akka guutuu alamaatti dhukkuba kanaan qabamee kan jirudha ragaan kan mul'isu egaa kanarraa immoo kan lubbuudhaan boqate yookaan kan darbe kan du'e nam 116 nam 30 jechuudha amma har'aatti hanga guyyaadhaatti jechuudha egaa dhukkuba kanarraa immoo amma wanaatti amma guyyaadhaatti guyyaa 105 kana keessatti dhukkuba kanaan qabamee kan dhukkuba kanarraa immoo dandamate ammas akkasuma nam 400 fi 34 fi 778 jechuudha egaan immoo erga kana jennee booda gara tokkoon gabaasaatti dabarfannaa biyya kamirratti cimee jira akkasuma immoo biyya kamirraa xiqqoo wayya qabaa isa jedhu tokkoon adda baafnee kan ilaallu ta'a jechuudha inshallah akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti USA Ameerikaa irratti cimee jira haa ta'u malee immoo guyyaa kaleessaatiif guyyaa hadhaa xiqqoo kan duraanirra wayyaa'ee jira jechuudha biyya Ameerikaatti kana jechuun guyyaa 3-4 darban keessa nama 1,200 guyyaarraa du'aa oolee ture jechuudha garuu kaleessaa fi har'a wayyaa qabanii egaa guyyaa hadhaa nam 22tu biyya Ameerikaa keessatti lubbuu dhabee jira dhukkuba kanaan akkasuma dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa kan qabame biyya Ameerikaa keessatti nama 633 jechuudha akka waliigalaatti nam 500 fi 60 fi 933 qaqqabee jira jechuudha kanaan Ameerikaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti jechuudha itti aansee Spain sadarkaa lammaffaa irratti argamti Spain ammoo guyyaa kaleessaa fi guyyaa hadhaa kana baay'ee tokko dabalee jira jechuudha du'iisi namaatis ta'ee heddumminni guyyaarraa qabamuu uummataa baay'ee tokko saffisaan guyyaa 2-3 kana keessatti biyya Spainitti dabalee jira jechuudha fakkeenyaaf guyyaa hadhaa kana keessatti namoonni coronavirusidhaan qabaman biyya Spain keessatti nama 2,665 yoo ta'u namni 280 boqotanii jiru guyyaa hadhaa jechuudha hanga sa'aatiiwwanaatti ammallee wanni kun guyyaarra yeroo irraa daqiiqaa sa'aatirra dabala waan ta'eef kan sa'aatii kanaati kan isinii himaa jiru jechuudha akkasuma biyya Itaaliiti kan sadarkaa sadaffaarra jirtu Itaaliidha Itaaliin maashaallah guyyaa hadhaa uumaatu namni dhukkuba kanaan qabame hin jiru nilleen kan jalaa du'e hin jiru garuu ammoo akka waliigalaatti biyya Itaalii keessatti nam 100
1,56,363 qaqqabee jira jechuudha. Egaa akkasuma Faransaayeen sadarkaa afuraffaa irratti argamti. Faransaayeen akkasuma guyyaa hadhaa nama koronaa kanaan qabame yookaan nama jalaa du'e homaa hin qabdu. Akka waliigalaatti garuu nam kum 132,591 qaqqabee jira jechuudha biyya Faransaay keessatti. Egaa akkasuma Jarman keessatti guyyaa hadhaa namni koronaa vaayirus kanaan qabame homaa hin jiru, kan du'e illeen akkasuma hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Jarman keessatti nam 127,854 ga'ee jira jechuudha akka waliigalaatti biyya Jarman. Kanaan Jarmaniin sadarkaa shanaffaarra jirti. Akkasuma UK'n sadarkaa ja'affaarratti argamti. UK ammoo guyyaa hadhaa kana baay'ee tokko dabalee jira. Warri du'es warri dhukkuba kanaan qabames biyya UK keessatti guyyaa hadhaa namni 711 addunyaarraa dhukkuba kanaan boqotee jira. Akkasuma namni guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan biyya UK keessatti qabame nam 4,342 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 88,621 qaqqabee jira jechuudha akka waliigalaatti biyya UK keessatti. Kanaan sadarkaa ja'affaa irratti argamti jechuudha UK'n. Akkasuma Chaayinaan guyyaa kaleessaa sadarkaa ja'affaarra turte, amma gara sadarkaa torbaffaatti ol siqxee jirti. Egaa Chaayinaa jechuun guyyaa hadhaa kana namni jala lubbuudhaan boqotee dhukkuba kanaan namuma 2 qofa. Akkasuma guyyaa hadhaa kana koronaa vaayirasiidhaan namni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabame biyya Chaayinaa keessatti nama 800 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 82,160 qaqqabee jira jechuudha. Egaan Chaayinaan kun akkuma beekamu wayyeessaa jirti. Duraan sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa utuma jettu amma gara torbaffaatti siqtee jirti. Egaa akkasuma Iraan yeroo ammaa kana sadarkaa 8ffaarratti argama. Iraan guyyaa hadhaa nam 111 yoo jalaa du'u namni 1,617 ammoo dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa biyya Iraan keessatti qabamee jira jechuudha. Egaa akka waliigalaatti biyya Iraan keessatti nam 73,303tu dhukkuba kanaan qabamee jira jechuudha. Akkasuma Turkii keessatti guyyaa hadhaa namni du'aan boqotes hin jiru, akkasuma namni dhukkuba kanaan qabamee hin jiru. Garuu akka waliigalaatti biyya Turkii keessatti nam 56,956 qaqqabee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nuti ani gama kootiin guyyaarraa online irratti waan argee jedhe isiniif qooduudhaaf asirratti argama. Isinis immoo viidiyoo kana oduu haaraa waan guyyaa addunyaan guyyaa hadhaa itti oolte waan ta'eef share yookaan like yookaan godhaatii walii dabarsaatii akkasuma wal dhageessisaa. Borummoo kan dhufu ammas waliin yoo Rabbiin nu oolchee bulchee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaan asirratti akkuma agartanu akkuma kalee viidiyoo irratti isin agarsiise baay'ee tokko dheeraadha jechuudha. Inni dheeraadha. Baay'ee dheeraadha. Biyyoota 209 akkas qaqqabee jira. Kanaafuu hunda dubbisuun waan hin danda'amnedha. Keessatti dhukkubni kun bakka inni itti cimee jiruu fi akkasuma bakka inni xiqqoo gadi bu'ee jira, kamtu fooyyaa qaba isa jedhudha wajjin ilaallaa jechuudha darbine keessa. Egaan biyya amma nuti keessa jirru Saudi Arabiyaa keessatti guyyaa hadhaa baay'ee tokko namoonni qabaman haalaan dabalanii guyyaa kaleessaati. Guyyaa hadhaa baay'ee sodaachisaadha. Nama 472tu guyyaa hadhaa koronaa vaayirasiin biyya Saudi Arabiyaa keessatti qabamee jira jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Saudii kana keessatti namni guyyaa hadhaa du'e nama 6 yoo ta'u akka waliigalaatti nam 4,934 irra geessee jirti jechuudha Saudiin. Egaan Rabbiin bakka isin jirtan maratti Rabbiin isin haa tiksu inshaallah. Nu hundaa Rabbiin haa eegu. Afaatiidha. Baay'ee nama sodaachisa jechuudha dhukkubni kun. Wallahi carraa keenya booddee maal akka ta'uu hin beeknu Rabbumatu beeka.
dallansuu isaati dallansuu isaa kana immoo inni nu araaramu rabbi kadhadhaa bakka jirtan maratti. Akkasuma biyya keenya guyyaa hadhaa jechuudha namni sadii dabalee jira. Guyyaa kaleessaa nama lama qofa ture kan dhukkuba kana biyya keenya keessatti dhukkuba kanaan qabame, garuu guyyaa hadhaa kana jechuudha namni sadii dabaluudhaan kaleessa nam 71 irra ture, har'a garuu nam 74 seenee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti biyya keenya biyya miskiina waan dandeenyu waan qabne, inshallah rabbiin balaa kana nurraa ola qabu, rabbiin nurraa ola fuudhu. Biyyi biraallee qabeenya qabuun hamma ta'e tokko of tajaajilee of tiisaa, garuu keenya immoo maayyuun qabdu. Bakka jirtanitti rabbi kadhadhaa fi du'aa godhaa isiniin jedha. Egaa informationiin ani hadhaaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Guutuusaa akkuma duratti isinii hime, guutuusaa dubbisuun hin danda'amu, baay'ee tokko dheeraadha waan ta'eef ani amma danda'ame tokko akkuma duratti isinii jedhe xiqqishuu kan ol jedhee jiruu fi ammas xiqqoo immoo kan fooyya qabu kan giddu gala jiruu fi akkasuma kan biyya keenyaa kan naannoo keenyaa kana hamma danda'eerraa isiniif dhiyeessa. Viidiyoo dheeraa daqiiqaa dheeraa waraabuu hin danda'u, daqiiquma 10 yoo jabaate daqiiqaa 11 waan ta'eef karra dabarsuu hin danda'u waan ta'eef dhiifamaa inshallah. Haaluma kanaan viidiyoo biraatiin yoo rabbiin jedhee nagaa nuu kenne kan walitti deebinu ta'a. Yoo isinitti tole share walii godhaa, like godhaati, akkasuma peejii kana subscribe godhaa. Haaraadhaa isiniin jedha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.